gara fuulduraatti immoo kaayyoon koo sitti meera biyya kana diigee achitti qoodee as qoodee dhiirritu harkaa miila qabu hojjete of hin qayyarre mataan galagale anaan na fuudhuudhaan miti ana bira darbuudhaaf Yuusufin Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show arras video kabraati walti deebi'ee jirra bultii sadaffaa keenya dafnee walti deebi'aa jirra akkasin jaallataatan abdii qabna komentii nuuf kaa'uun dagatina yoon kun nutti toleera nutti hin tolle nuuf hin taane jechuun dandeessu warreen immoo channel kanatti haarawaa taatan subscribe gochuun dagatina video kanas hundi keessanuu like gochuudhaan jalqabna isin jedha samoona kana gaa wamtaaraan baay'eetu jira wamtaaraan sirba galaana gaaromsaa baasee irrattis sirba ijoolleen Oromoo irratti wacaa jirtus wama baay'ee laalla hamma xumuraatiin waliin tura akkasin bohaartan abdiin qaba eessa yoo akka deemne gara video la ummata kana hariin شيطان ملفه قلت يا فاطمة مودي النفان سربي هارام بانان توكين سينور مديسو سربا رامبانان كيساتو يروجا مري كيسات يو يادتانيف تيكتوكين alana sakkuma sana ta'a jira sirbi sadii walirratti gadhiifamee jira kan galaana gaaromsaa jira sirbi kunis jira seene kana waada jaalalaanan jiraachuu barbaada asif seene kana waada jaalalaanan jiraachuu barbaada hin fagaannu anaaf si gargari jalalaan jiraannaa daabori waada keen balleessu ani baari wajjin jiraannan baanu gargari keessattuu kanarra keessattuu isa kanaan hojjetamaa jira irraa dinqiin betuu faati hojjiruun jaalalaa fayyaa bunaayee situuna tolaa waggaa jahaatama yoo fagaatee jiraannaa gudiin dhufan jettanu kana kan keenyu guma eenyuti Guma galaanaa eenyu Galaana gaaromsaa ichima sujuba gidabtoo didoo qoree. sirba saasa biraanuu jedhu dhageessettaati biraanuu jedha miti Duraanuu wayyaa facaasanii duraanuu asirratti sagaleen magalaana fakkaata ilmi abbaatti baay'eedhaan miti kunoo wajjin immoo dalagaas jira wajjin sirbaa jira duraanuu wayyaa facaasanii funaanuu video har'aatiin akka ba'aaraa jirtan abdiin qaba eessayyuu akka hin deemne ammas gara fuulduraatti itti fufna video babbareedaa qabna Achu intala kana nan gaafadhachaa turte miti gaafateetta moo har'a nan gaafadhaan hin dhiisu har'a ammaan dhiisuun qaba nan gaafadhaan qashtii waa si gaafadhu dhiifama rakkoon qabu na gaafadhu gaaffii kana yeroo baay'eedhaaf sin gaafadhee har'a boru sodaachaan ture dhugaa maa rakkoo qaba na gaafadhu maaliin ni waasa yeroon gaaffii kana si gaafadhu garuu akka waan biraatti akkana shakki si shakku dhugaa rabbii maaliidhaan atti mi waansa gaaffii kana yeroo si gaafadhu garuu keessi kiyya dhiphachaatii sodaachaatii si gaafadhu maala dhugaa na gaafadhu rakkoo si gaafadhu re na gaafadhu safara keessa saamusaan meeqan gurguramu ay mucaan akkas taate mucaan waanuma gaarii tokko ittiin himtu ati raachuutti immoo muudii qabuu daneessaattu Cufaan haasofne. Raachuun kam?
Raachuun beektu moo qosittan agarsiisa. Kino raachuu komo keemmoo intu go'e keetire kiyya raachira kiyyumatti sitti bareedaa bakka cufi narraa raachuun kiyya tole kiyya raachummaa siin kenna gadda gammee fudhatti amma immoo raachuu si hafe kaa raachuu. Ijoolleen egaa raachuu irratti wallalaa jirtu dhiisaa dhiirri guute miti himaa maal taatan dhiirri guute jennaan immoo tokko maal jedharu beektu. Dhiirritu harkaa miila qabu hojjete of hin qeyyarre mataan galagali. Anaan na fuudhuudhaan miti ana bira darbuudhaaf Yoosef hin eeyyamu jechuudha. Si galee boqqolloon nyaachisuudhaaf hidhamu isa Yoosef hin jaalladha naan jedha. Hiyyeessi gaafa nama jaallatu irraa fokkisa bara irraallee hin bareedu jechuudha. Hojii hojjedhu birrii walitti qabi mana ijaar isa booddee anaafati waa jaalalaa soo dandeenya. Kan kanarraa hafe maatii kiyya hiyyoomsuuf immoo wayis qabeenya kiyya nyaachuudhaaf kanatti dhufte. No baby no ani dhaga'u si galee dhiirri tokko yoo birriin qabaatiin naannatti hin tolu of course dhiira sooressa barbaadda ati no birriin waan hundaaf barbaachisaa akka biyya lafaa kanarra qilleensa yoo jiraate malee nuun jiraachuu hin dandeenye birriin immoo yoo kiisii keessa hin jiraatiin namaaf rakkisaa. Birriin kiisii namaa keessa jiraachuun oksijiinidha jechuudha bakka waan fedhe godhuu dandeessa birrii sana. Kanaaf an dhiira birrii hin qabne hin barbaadu. Sin fuudhattaniif waan gaaffii faayidaa hin qabne naan dhiyeessina. Ani jaalallis nan qaburraa. Sorry dhugaa jaalallarra nan qabu. Bareedduudha garuu gorsa wayii qabaa garuu akkas birrii jaallachuudha jaala. Ergasii dubartoonni birrii hin jaallatanii jennaan dhoskaadhaan iseen galee dhoskaadhaan malee akka miidiyaa irratti baasanii dhiira birrii hin jaallanne jechuunis hin ta'u. Akka kootti jechaadha. Haa ta'u akkuma dubartoonni baay'ee birrii jaallatan jiranis dubartoonni qalbii bareedduu dubartoonni sichi dhiira akkamii filachuu qabdu beektu dhiira amantaa isaa jaallatu dhiira amantaa isaa kabaju waan amantaan isaa jedheen bulu jaallachuu qabdu. Maaliif amantaan kamiyyuu waan ajaan gorsu isin galee kana laallachuu qabdu malee maallaqni wajjin hojjettaniyyuu guddachuu hin dandeessu wal gorsitanii guddachuu hin dandeessu jedha akka kootti. Yaada keessan hin beeku. Footoo na waraabaati uummatatti na mul'isaa eebbifameen jira isattaan uummanni eebbifamaa gara fuulduraatti immoo kaayyoon koo sitti meera biyya kana diigee achitti qoodee as qoodee footoo kaasee waraabee bareechuudha. Kanaafiyyuu walumaan diinnee walumaan biyya kana iddoo shanitti qoodna isiniin jedheera nu jiraadhaa isiniin jedha galatoomaa isinillee. Tolee galatooma argitan ka waan inni jedhu. Garam deemaa jirra. Qosaa akkana baay'isuun isa jaadha. Qosaa akkanan baay'isinaa. Okay, yeroo baay'ee qosaa qofa baay'isuu osoo hin taane Abdii Geetaachoo waan baay'ee guddaa ta'e hojjetaa jira. Yatiimota gargaaruutti jira. Yatiima baay'ee gargaaraa jira. Karaa dandeessaniin isa gargaaruun dagatina. Meemee viidiyoo tokko raallee walitti deebina. Gamzee walloo deemte. Dhalatee guyyaa meeqatti gattee deemte? Galgala deessee ganama badde. Guyyaa tokkicha wallaahi. Rabbitti marraru rabbi yoo na fudhate maalan biyya kan jiran jedhan onni jechuutti jira. Kan dhibanaan qaba dhibanaan kiyya maali? Midhaan daabboo takka yoon argadde guyyaan lama nagaa. Midhaan hin nyaadhu maali nyaannaan ni guddaan hin bahu finjaan. Finjaan ni guddaan hin bahu. Maaliif? Moolii konkolaatiin mooliin tabalaashee jedhame. Inni bishaaniin irra dhaabbatu. Akkanatti taa'ee bulaa mucaa kanan qabeedha uffata narraa fudhatan kombortaan maal fakkaatu. Eenyu fudhata? Asuma kaayeen deeme manxaafii jedhi maali inni nyaanya migibi jedhaa migibii barbaada deemee maalan godhe. Dhibameettinin mucaa kana qabee taa'u jira beektaa. Dhibameettinin arma karaa daarii taa'uun kiyya maaliif fayyaa qabaadhee hojjetadhee nyaadhu. Fayyaa qabaadhee akka biyyaatti hojjetadhee nyaadhu na fedhan ture akkan fedhuun hin dhabeetin akkan hojjedhu hin dhabeetin. Uno karaa daarii qorraan roobaan taa'eetin jira waan kiyyaan wallaalee. Karaa maalkaatiin biyyatti hin galuu danda'eef beektatabii biraan hin geenye. Mucaan irratti miidhame nami qotta kana naan jedhu hin jiru akka immoo inni ta'een hin tamarraru fayyaan qaba hin jedhu. Rabbitti hin marraru rabbi yoo na fudhate maalan biyya kan jiran jedhan onni jechuutti jira. Jiruun ananatti gallafaa'eera waan takka shiidhamaa waan jedhu hin qabu. Daa'ima kanaa jedheetiin akkana ta'utti hin jiranii. Jaaladheetiin aduun na rukuteeru wofi na rukuteeru qorra kee bulee mucaa. Eessa jiraattati? Iddoo kana bultaa? Uno atuma kan hin bulu. Ugaata wofi jiru ittiin dhaqa malee fakkaatuma. Idduma kana bultaadhaan? Idduma kana. Wallootti dhalatteeti? Walloo kamiseetti hin dhalatte. Kamisee dhalatte?
mucaan kun dhalatee naani dhalataa masasitti gattee deemte akkuma deettee natti gattee jiran doktoroonni hin jiran amma taan bira geessee deemte akka dhalatee guyyaa meeqatti gattee deemte galgala deessee ganama badde guyyaa tokkicha amma wallaahi maali uffata kiyya dhiigaan badee jennaani uffata kiyya qabee waan achi dhaqe uffata uffadheeru kan agartee narra badde inuu waggaa ulfaate bishaan irra nattala bakka na dhukkubutti la bakka bishaan nammoo koloo kobeechu iddoo ati manaa kee jirtu hin beektu ammati arma jirtiin hin beeku beektasabii inuu dhufa Nigaa warreen dandeessanu gargaaruun dagatinaa garuu jireenya akka nu yaadne qofa osoo hin taane akka nu yaadnes danuudha yeroo baay'een jedha wallahi baay'ee garaan nama hammaata abdiin Geetaachoo garuu hojii guddaa hojjetaa jiraanni meeqa keenyatu namni du'a filatu danuu hin jiru beekna namni dhukkubaan akkana dhukkubsata yeroo baay'ee haadha jenna malee abbaan akkanaas jira abbaan akkana garaa nama hammaatu wallahi abbaan ilmaa wajjin akkana ta'uun baay'ee nama garaa nama hammaata rabbi isaa gargaaru jenna viidiyoo narraaf qabadhee dhufe kana fakkaata yaada keessan koomentii irra naaf kaa'uun dagatina amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroshaw bye